miseensotni waraana bilisiginnaa 50 takka godina lixa shaggar keessatti wabootti harka kannatan duula caamsaa 25 hanga waxabajjii takka bara 2023 murna faashistii PP waraana isaa bobbaasuun gooticha waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf hojjetus tarkaanfii jabaa waboon irra ga'aa jiru irraa hankee miseensotni waraana isaanii karaa nagaan sirnicha ganuun hidhannoo isaanii guutuu wabootti harka kannachaa jiru. Duula aanaalee lixa shaggar kanneen akka Aamboo, Middaaqaanyii, Ilfaa, Coobbii, Gindabarat keessatti deemaa tureen warreen karaa nagaan harka kannatan hedduudha. Akka gabaasni hunnu dhaqqabee addeessutti aanaa Aamboo fi Middaaqaanyii qofa loltootni bilisiginnaa 50 takka mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamanii jiru. Miseensotni waraana bilisiginnaa duraanii kun yeroo ammaa qawwee fi hidhannoo waliin waboo zoonii giddu galeessaa bira ga'uun qabinsi seeraa hannamaa fi jiraachuu birgeediin obomboleetirraa adda baasuun danda'ameera. Miseensota waraana PP gidduutti wal amantiin akka hin jirre kan himan loltootni sirnichaa ganuun kan meeshaa waraanaayyuu irraa fuudhanii gaafa sochiin jiru qofa itti deebisuu jedhan. Miseensotni hedduminaan keessaa yaa'aa jiru. Kan hafees haalaatu mijaachuu fi didee malee fedhii taa'uu hin qaban kan jedhan. Miseensotni waraana PP duraanii waraana PP ta'uun maatii hawaasaa fi saba keenya yoo jibbamnee fi tuffatamne malee bu'aan buufannee hin jiru jechuun gaabbii itti dhagaame ibsataniiru. Kanaafuu namootni waraana sirnichaa keessa haftanii lubbuu keessan tarigaa siyaasaa warra impaayiritti leelisuu fedhii aangoo nama tokkoof hin oolchinaa jechuun jaarmee aabaa wobootti akka dabalaman dhaamaniiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Booranaa aanaa Areeroo keessatti tarkaanfii laalisaa diina irratti fudhachuun mooraa diinaa dhuunfachuu beekse. Waxabajjii takka bara 2023 godina Booranaa aanaa Areeroo mooraa diinaa obboleettii argamuu irratti ganama barraaqaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Mataa Gafarsaa tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhateen du'aa fi madoon adabuun diina keessa aree mooricha dhuunfatee ummata naannichaa marii taasisee oole. Waraanni sirnichaa baqatanii hanga gabaasni kun qindaa'etti kan hin deebine ta'uun beekamee jira. Waboon godina Gujii lixaa aanaa dugda daawwaa keessatti tarkaanfii fudhate. Waxabajjii takka bara 2023 gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii laalisaa waraana faashistii PP irratti fudhachuu itti fufee jira. Haaluma kanaan kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa dugda daawwaa ganda Doogoo dhuqqisaa seenuudhaan waraana faashistii PP irratti tarkaanfii fudhateen torba battalatti yommuu ajjeesuu shammaduu dandamii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin qawwee keemmii tokkoo fi rasaasa 200 irraa hiikkatuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee waraana bilisummaa Oromoo har'aaf qindeeffanne kanneen turanii waan hordoftaniif galatooma. Gabroonfataan ni fufaa bilisummaan dhiigaan fa'a. Lolli hanga bilisummaa itti fufaa injifannoon uummata Oromoo. Godina Kaaba Shaggara aanaa warra jaarsootti waraanni goolee isaan bilisiginnaa manneen namoota gubuun qabeenyaas mancaasan. Mootonni wal duraa duubaan aangoo impaayiritti qabachuun bulchaa turan ummanni Oromoo impaayiritti keessaa akka mataa waliin qabannee dhiibbaa garaagaraa irraan ga'uun hiraarsaa turan. Har'aas bilisiginnaan waggoota 5 kana keessatti gidiraa hammeessuun qabeenya uummata nagaa mancaasuu fi manneen gubuu dabalatee yakkoota mirga namoomaa sarban hedduu raawwateera. Miidhaan uummata Oromoo irra ga'uu osoo hin dhaabbatin itti fufuun godina Kaaba Shaggar aanaa warra jaarsoo ganda Xorgoogoo keessatti caamsaa 30 takka 2023 waraanni bilisiginnaa manneen namoota nagaa qabeenyaa fi meeshaalee mana keessaa waliin guutumatti gubanii barbadeessanii jiru. Namoonni manneen jalaa gubachuun dawoo jireenyaa fi waan ittiin jiraatan dhabuun rakkoof saaxilamanii jiran keessaa kan maqaa arganne Tolosaa Daadhii Barii Dhufeeraa Asaffaa Kumee Katamaa, Shifarraa'uu Amaaree, Wandimuu Shifarraa'uu, Shallamaa Geetaachoo Maatoo Joorroo, Eebbisaa Xoobbuu, Mooluu Shaggaa'uuti. Namoota kanneen jalaa mana jireenya isaanii qabeenya mana keessaa kanneen akka uffataa dabalatee guutumatti waraanni gooleessaan bilisiginnaa gubanii barbadeessuu jiraattonni sagalee qeerroof mirmaniiru. Gama biraatiin godina Arsii aanaa Roobee Diidaa keessatti dararaan kaabinoota bilisiginnaan maatii qabsaa'otaa irra ga'uu daran jabaat lolaan waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu dadhabuun ummatatti ol deebi'ee ajjeesuu fi gooluu kan addeeffate waraanni faashisti PP godina Arsii aanaa Roobee Diidaa ganda Indaattoo Waltaayii keessatti karaa kaabinoota isaanii maatii qabsaa'otaa irratti miidhaa fi dararaa hamaa raawwachaa jiru.
qaamonni murna biltiginnaa gocha hamaa kana maatii sabboontota irratti raawwachaa jiran bulchaa ganda Indaattoo Waltaayii nama maqaan isaa Muzakkir Kamoo Walloo jedhamu milishaa ganda sanaa kan ta'e Usmaan Mamii Faatoo fi qaamota mootummaa naannoo sanaa irraa bobba'an jiranidha. Akka maddeen jedhanitti jarreen kun maatii qabsaa'otaa waan ta'aniif maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhu itti moggaasuun daa'imman baatii 2 hanga waggaa 5 dabalatee jublaan mana hidhaatti guuruun beelaa fi dheebuun dararaa jiraachuu himan. Itti dabaluunis uummanni Oromoo idil addunyaa irraa jiran maatii qabsaa'otaa sanaaf sagalee haa taanu jechuun xumura irratti warreen gocha badaa kana raawwachaa jiran hatattamaan irraa akka dhaabbatan yoo hin taane seenaanis seeraanis bilisummaa Oromoo keessatti ni gaabbitu jechuun hubachiisaniiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa keessatti waraanni faashistii PP dargaggoo tokko ajjeesuun dhaga'ame. Waraanni gabroonfataa PP akka bakka socho'u hundatti dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu kan addeeffate ajaja ajjeesuu gubbaadhaa hanga gadiitti ibsuun labsuun maqaa sakatteensa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessire jedhuun namoota nagaa bakka deemu maratti ajjeesuutti dhufee jira. Haaluma kanaan caamsaa 30/2023 waraanni murna biltiginnaa maqaa sakatteensaan bobba'an godina Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa ganda Boojii gaara Arbaa magaalaa Ashunfaa keessatti gocha dhala namaa irratti raawwachuun nama qaaneessu cuubeen dargaggoo Mohammad Qurxee jedhamu qaluun lubbuu obbaasan. Sochii waraana bilisummaa Oromoo yaadda'uun waraana isaa Lixa Oromiyaa keessatti kan dur caalaa kaaba impaayeratti irraa garasitti hedduminaan guuruun yakka mirga namoomaa uummata irra geessisaa jiraachuun kan beekamu yoo ta'u, hawaasni keenya mana taa'ee lubbuu isaa dhabuu irraa falmaa finiisee murna gabroomsaa ilmaan Oromoo bineensa gaditti ilaaluun lubbuu obbaasaa jiru fonqolchuu qabna kan jedhan qeerroo bilisummaa Oromoo Onichaati. Baqattoota Oromoo biyya Suudaan keessa jiraatan sababa dhibdee lola ji'oota hedduutiif biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun rakkoo keessa jiraniif birmannaan akka godhamuuf gaafatan. Waxabajjii 2023 lolli jabaan eebla 15/2023 irraa eegalee Suudaan keessatti garee gurguddoo lama gidduutti gaggeeffamaa jiru du'uu baqachuu fi mancaatii qabeenya uummata nagaa irratti kan hammeesse yoo ta'u, sababa tasgabbaa'uu fi furmaata waaraa dhabuu lolichaanis lammiilee Suudaan dabalatee baqattoota Oromoo fi biyyoota garaagaraa irratti rakkoo akkasumas miidhaa guddaan qaqqabaa jira. Haaluma kanaanis baqattoonni Oromoo Suudaan keessatti jiruu fi jireenya isaanii gaggeeffachaa biyyattii keessatti ilmaan horuun yeroo dheeraaf jiraataa rakkoo ulfaatu biyya hambaa keessatti argaa jiran kan dubbatan yoo ta'u, ilmaan Oromoo Suudaan Kaartum keessatti gidiraa argaa jiran keessaas haadhi Oromoo Kuulanii Bayyanaa jedhamtu rakkoo keessa jirtu yoo dubbattu biyya Suudaan keessatti ulaagaa baqattummaa guutuun biyyattii keessa jiraachuu eegaluun ishee waggoota 25 ol akka ta'e ibsiti. Itti dabaluunis ilmaan afuris achi keessatti horuu kan dubbatte yoo ta'u, waqtii lolli kun eegalee kaasee rasaasa lafoo fi xiyyaaraan nu irratti gaggeeffamaa jiruun manaa gadi baanee dukkaana waa bitannee nyaachuun nutti ulfaatee jira jechuun haala ulfaataa keessa jiran dubbatti. Haati kun baqattoota ilmaan Oromoo wajjin jiruu keessa daa'immanii fi dubartoonni ulfaa illee waan jiraniif haala sukanneessaa keessa jiraachuu fi biyyatti deebi'uuf ammoo rakkoo maallaqaallee waan qabnuuf hawaasni Oromoo biyya keessaaf alaa jirtan kallattii dandeessaniin birmannaanuuf taasisaa jechuun waamicha gargaarsaas taasisanii jiru. Baqataan Oromoo Kaasaawun jedhamus itti dabaluun Suudaan keessatti gidiraa argaa jiraachuu dubbachuun lola kana irratti namoonni maallaqa qaban gara daangaatti baqachuun of baraaranis namoonni maallaqa of harkaa dhabne ammoo Kaartum keessatti hafuun haala ulfaataa rakkoo nyaataa fi bishaanii argaa jiruun miidhaan waan jiruuf uummanni Oromoo nuuf owwaadha jechuun rakkoo isaanii ibsatu. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1992 UNHCR irraa waraqaa seeraa baqattummaa argachuun mooraa baqataa biyya Suudaan keessa mooraalee akka Damaaziin, Suuqii fi Angurgur keessa waggoota 23 oliif naanna'uun jireenya injifachuu waan dadhabeef dhiyeenya gara magaalaa Kaartum seenuun hojii nuffaa kootti bobba'ee ofiif ilmaan koo jiraachisaa osoon jiru haalli nuti hin eegin lola ulfaataan magaalattii keessatti eegalee kan jedhan baqataan Oromoo obbo Ibraahim Olaanaa jedhaman haala ulfaataa keessa jiraachuu dubbachuun sodaa ulfaataa lubbuu ofiif sodaachisu keessa waan jirruuf deeggarsa uummata keenyaatiin akka baraaramnu jechuun uummata Oromoof waamicha godhaniiru. Waxabajjii 2023 humni kaayyoo naamusaa fi sansankaa waraanummaa hin qabne waraanni sirna nama nyaataa biltiginnaa impaayera Itoophiyaa tiksuuf goleelee Oromiyaatti bobba'ee jiru haleellaa suukanneessaa lammiilee nagaa irratti raawwachuun dachee Oromiyaa bakka qalmaa qulqullootaa gochuu akkuma itti fufetti jira.